malee baasne bakkeetti nagatte amma kun eerpoortii Medinaa keessa jira Oromoo maaloo sagalee naaf ta'a maaloo tikeetti murtee biyya galinaan jette ani kaleessan dhufee homaa tokko hin hojjetanne Oromoo adaraa keessa sagalee naaf ta'a maaloo akka beektan na godhaasiniin hin jedha Oromoo kiyya maaloo na biran darbiina adaraa Oromoo kiyya. Maadaamin ishii osoo hin yaadin tikeetti murtee boolee keesse waan hedduu garaa nama nyaatu obboleettiin keenyaan ergan dhufee reefan dhufee ani dalagannee nan dalagadhaa jetti hedduu nagaraa nama nyaatti ay carraa keenya dhugaa waaqayyoo jechuudha akkas nama godhan kun ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu ana bureettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha isinillee baga nagaanaa taatanii baga naa jiraattan isin jedha egaa hordoftoota kiyya warroon chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha akkasuma warri jajjabeessaa ta'es galatooma ulfaadha egaa ka dhugaa dubbachuudha fi akkuma viidiyoo xiqqoo takka agartanitti obboleettiin keenya tokko hedduu boochi ijoolleen keessattuu Saawudi Arabiyaa dhufsan Saawudi Arabiyaadha keessattuu kan rakkina ijoollee keenya irraan gahaa jiru rakkina cimaa kan irraan gahaa jiru ijoollee keenya Saawudi Arabiyaadha biyya Saawudi Arabiyaa jechuudha. Kanaaf immoo dhugaa dubbachuu fi hedduu nama gaddisiisa kan wanti ijoolleen keenya keessa jiranii micayyoon kun akkuma nama kamiyyuu nan dalagadhaa ofan jijjiiraa jettee biyya kana dhufte garuu maashiin biyya kana dhufte immoo madaamina iddoo ishiin hin beekin dhufee reefan dhufee dhiyoo dhufee homaan dalagannee nan dalagadhaafanii jette micayyoon kun ishiin hin beekin immoo madaamina ishii murtee tikeettii murtee fi boolee bakka xiyyaraa geessite jechuudha. Hedduu riipoortii jechuudha hedduu nama gaddisiisa mee ilaalaa ijoollee biyyarraa dhufanii gaafa birrii cafacaftee biyyarraa dhuftee gaafa immoo asii achi deebitu hangam tokko namatti dhaga'a hedduus itti dhaga'a dhugaa waaqaa jechuudha ijoolleen keenya waan isaan ta'aa jiran baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha kanaaf ani waan biraa wanta hin jedhu qabu ijoolleen keenya kan as keessatti du'aa jiranii kan as keessatti dararamaa jiranii Saawudi Arabiyaadha kanaaf hundumti keessa sagalee walii taatii akka Saawudi Arabiyaan bakka nurraa cufamuu isaa bichaa barbaanna bakka akka gizee duraanitti nurraa cufamu ijoolleen keenyaas dhufanii rakkachaa jiru ijoolleen keenyaas dhufanii bowaa jiru ijoolleen keenyaas dhufanii asirraa lubbuu isaanii jiraa dhufanii du'aan isaanii biyyatti deebi'aa jiru adaraa keessan dhugaa waaqayyo bakka nurraa haa cufamu maaliif biiroo gahaa hin qabnu imbaasii gahaa hin qabnu nama nuu dubbatu hin qabnu ijoolleen as keessatti dararamaa jirti. Amma micayyoon kun mee dhugaa rabbii jechuudha garaa nama nyaatti dhugaa as keessatti osoo ishiin dhuftee reefi nan dalagadhaa maaloo maan dalagannee maaloo Oromooti yana bira ejjedhaa nan dalagadhaafaniitti dhuguma kaande ana osoo ta'e si hojii ta'e akkam taata hedduu kanatti baay'ee sitti dhaga'amaa bar hedduu si gaddisiisaa bar maaliif dalagachuu baane malee nuti tasnaannaa ofirra deebi'uuf himti jechuudha birrii kana cafacafanii biyyaa 100,000 200,000 baastee jechuudha. Walumaa galatti biyya ormaa dhufuudhaaf gara dallaatiin 200 baasta dhugaa walumaa galatti tiraanspoortii poroosesii jedhee waan uffata waan adda addaa jedhee jechuudha 200 baasta kana jechuun osoo biyyattuu itti waa dalagatte waan xiqqoo bayii shunkurtumaa osoo ittiin dalagadde bu'aa guddaa fidde jechuudha garuu har'ammoo yoo akkas kana hunda cafacaftee gaafa biyyatti deebitu hedduu nama gaddisiisa dhugaa wanti ijoollee keenya ta'an jirre hin jiru. Kana bichaa miti kana tuni cufaa shaggaa goote kan lubbuu isaanii dhabamaa jiru meeqatu jira kan sagalee isaanii gammaa dhaga'amaan jirre meeqatu jira kan silkiin qabne meeqatu jira kan ukkaamamee jiru meeqatu jira garuu kana immoo kuni ofii keenya walii sagalee taane bakka Saawuduma Arabiyaan kun akka nurraa cufamu bakka Saawudiin akka nurraa cufamu bakka dhugaa rabbi jechuudha bakka maaliif dararaa hedduu argaa irra duraamoo maamtuu jiru garuu amma dararaa hedduutu jira Saawudii keessatti jechuudha kuni kan ta'e maal beektanii daraa maal bakka nurra ga'u beektanii dallaalota asitti fiddee nu harraa gaftanatu isaanis akkuma isaanii nu godhu waan ta'eef yoo ati rakkina keessa jirtu itti mattee naa furaa jetteen of ajjeesi nurratti bilbilin lammata silkii kanaan jedhanii ijoollee keenyatti baacu akka barbaadde ta'e dalaguu baattu dhiisi waan akkasii jedhuun jechuudha. Kanaaf kan rakkina guddaa qabu immoo tokkoffaan dallaalaa keenya dallaalawwan jechuun biiroowwan asiiti biiroon asii rakkina guddaa qaba ijoollee keenya irratti jechuudha rakkina guddaa kan uumaa jiru biiroo keenya gaafa atachi dhaxxee yookiin waa sirreeffachuu dhaxxee akka waan kun wanna
akkami lakkisii ta'ee birrii jamoosa sii kennu gaafa itti bilbilti waan dhabe waan ati bira dhufteef waraqaa sirreeffatteef malee waraqaa sirreeffachuuf dhufteef yookiin immoo paaspoortii kee sirreeffachuu dhaqxee malee gaafa kan gaafatti ijoolleen keenya rakkinaaf asitti bilbilani of ajjeese afaan kan godhe dhugaa waaqaa jechuudha. Ani yeroo tokko paaspoortii dhiyuma kan paaspoortii sirreeffachiisuu deeme paaspoortiin kiyya odoo paaspoortiin addisiin kun kan lakkifamin jechuudha. Paaspoortii duraa sanan asaadasiisuu dhaqe jechuudha. Ani kan dhaqe maatuma nan bira jiru san wajjin dhaqe. Namtichumaa fi neetii koo kan bira jiru wajjin dhaqe jechuudha achi. Biiroo jechuudha. Innaa maallaan jedhu bee guyyaa takka osoo rakkadheetti bilbilee bee waaraan jedhani. Achi dhaqee jennaan ka'amala jara biratti bee birrii sii kennu birrii kee siraata sii kennu akkami hojiin sii ta'e bakki sii ta'e akkas naan jedhu jechuudha. Mee anaa miti jechuudha. Anaa miti kan ijoollee rakkattee gaafatti bilbilan maaliif jalaa silkii kaasanii ittiin haasa'u. Ani galata waaqayyoo rakkadheen beeku guyyaa takka waaqa galatu maatiin kiyyaas maatii akkasiitii miti na rakkisanii rakkadheetu isin beeku. Garuu osoo gaafa rakkadhe ta'eetti bilbileeti silkii takka na jalaan kaasan. Soba fakkeessitoota jechuudha gaafa biratti sobanii fakkeessu jechuudha. Akka waan aramni isaan bakka kan hin jiraame akkas jechuudha. Of fakkeessan dhugaa fakkeessitoota isaan warri biiroo keessa jiru jechuudha. Innaa akkas lakkin jedhee galata waaqayyo ana humaa waan takka maatiin koo maatii gaariidha humaa hin jedhee baqa. Osoo rakkatanii isaaniitti bilbilanii moola akkana namaan hin jedhan jechuudha. Gaafa ati sobdee dhattee bira achi dhattee jechuudha. Saba isaanitti doon kennamu jedhee waa furtee wayinaa kennu. Isobu kan rakkatee iyyuu rakkina oolchine kan rakkanne ganaa nu gaafatu. Nuti rakkina qabnu ijoollee rakkatte maaliif rakkina keessaan ba'a? Maaliif ijoollee akka itti bilbilanii itti bu'an? Ijoollee du'aa jirraa maaloo nu baraaraa? Ijoollee rakkanne maaloo nyaata dhabne dhugaatii dhabne halkanii guyyaa hojjenne hirriba hin qabnu jetti maaf hin baasne? Warra immoo nuti kafataa dhugaa dubbachuuf fatuma jedhee tan dhaqe waan fataa jedhe saniif na gaafatan malee waan biraa miti bee fataa akkuma warroota neetwatee wajjin fataa akka arabaa dhaqeen uffadheetuma jechuudha. Kanaaf midhaga gaafatu shaggaa hirtee dhaniiti barre sobanii bare malee waa jaalala kiyyaaf seetanii osoo rakkadhee jechuudha osoo rakkadhee itti bilbiladhee silkii isitee narratti gacufu kana rakkinni beewannoo keenya jechuudha. Kanaaf biiroo keenya rakkina guddaa kan qabu ijoollee keenya irratti kan dhiibbaa gochaa jiru biiroodha jechuudha dhumaa galatti. Kanaaf adaraa keessa Saudi Arabiyaan akka nurraa cufamu akkuma nurraa cufamu bakka hin feenu bakka ijoolleen keenya akkas hin dhufne biyya keessa taa'anii haa hojjetatan yoo dadhaban jechuudha. Innaa akkas isin jedha dhaamsa kooti adaraa keessan viidiyoota kana sheerii walii godhaatii ijoollee wanta dhimmi ilaallatu kana micayyoo kanallee akka baraartanii teechee dalagaa nama galchuu dandeessanii baastanii dalagaa galtee hojjetattu hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyo isin hojii yaa ta'u. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Waaqayyo obboleetti keenya harka diinaa keessa shiyaa baasu iddoo isaanii shiyaa baasee hojii gaarii shiyaa galchu isiniin jedha. Baay'ee hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti. Hedduu nama gaddisiisa.